Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduuf odeeffannoo guyyaa irraa qopheessine isiniin ga'uun dura hangafoota isaanii isinitti himna. Waldhabdee waraanaa ba'aa giddu galeessaa hordofuun daandiin qilleensa Itoophiyaa torbanitti galii doolaara miiliyoona 13.5 ol dhabaa jira jedhame. Pireezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa imbaasiin Iraan kan Finfinneetti argamu tumsa uummata Iraaniif qaban ibsan. Odeeffannoo keenya kabrootiin dirree miidiyaa walabaa fi waldaaleen siivikii dhiphachaa deemuun filannoo dhufu haqa qabeessaa fi bilisa akka hin taane danqaa jira jechuun biyyoottan 41 Itoophiyaaf akeekkachiisa dabarsaniiru jedhame. Walfalmii filannoo dhufuuf miidiyaa irratti taasifamaa jiru keessatti yaadonni paartilee mormitootaa keessaa ciccitee ba'aa jiraachuun maddeen miidiyaa fi mormitoota irraa dhiyaatan ibsanii jiru. Humni tikaa mootummaa miseensota ABO yookiin adda bilisummaa Oromoo ukkaamsee dhabamsiisuun dhaga'ame. Odeeffannoo keenya kabraatiin Wallagga Lixaa fi Bahaa keessatti sochii waraana bilisummaa Oromoo jabaachuun milishoonni gara waraana bilisummaa Oromootti fedhan makamaa kaan immoo haleellaa irratti raawwatamaa jiraachuun gabaafame. Godina Salaalee Aanaa Dharraatti namoonni hedduun waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jedhamuun hidhamaa jiraachuun dhaga'ame. Konkolaachisaan raayyaa ittisa biyyaa konkolaachisaa uummataa lafatti buusee reebuun viidiyoon mul'ise. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin iccitiin Iraanii fi Raashiyaan goomsaaf addunyaa irratti taasisan saaxilamuu yoo ta'u, gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti dabarsuun dura kanneen chaanala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun waliin turaa jecha oduun kunooti. Odeeffannoo keenya ka jalqabaatiin waldhabdee waraana ba'aa giddu galeessaa keessatti hordofuun daandiin qilleensa Itoophiyaa torbanitti galii doolaara miiliyoona 13.5 ol dhabaa jira jedhame. Guraandhala 6 bara 2026 sararri daandii qilleensa Itoophiyaa sababa waldhabdee waraana yeroo ammaa ba'aa giddu galeessaa keessatti hammaachaa jiruun torbanitti galii hanga doolaara Ameerikaa miiliyoona 13.5 dhabaa jiraachuu isaa beeksise. Akka gabaasa BBC'tti waraanni Ameerikaa fi Israa'el dilbata darbe Iraan irratti banan hordofuun haalli nageenya naannichaa hammaachuun daandiin xiyyaaraa kun balallii gara bakkeewwan 10 ba'aa giddu galeessaatti taasifamu yeroo muraasaaf dhaabuu dirqameera. Itti gaafatamaa olaanaan daldala daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Lammaa yaadachaa akka jedhanitti waldhabdeen guyyoota 6 darban keessatti hammaachuun hojii daandii xiyyaaraa irratti dhiibbaa guddaa uumeera jedhan. Akka ibsa isaanii keessatti himametti balalliin gara biyyoota ba'aa giddu galeessaatti taasifamu hedduun haqamuu isaatiin torban kana keessa galiin hanga doolaara miiliyoona 13.5 dhabameera jedhan. Obbo Lammaa yaadachaa akka jedhanitti yeroo ammaa kana daandiin xiyyaaraa kun balallii imaltootaa fi fe'umsa gara biyyoota ba'aa giddu galeessaatti taasisaa ture hedduu dhaabuu dirqameera jedhan. Waldhabdee kana dura daandiin xiyyaaraa kun guyyoota balallii 3 gara Dubaayittii fi 1 gara Saarjaatti taasisaa ture jedhan. Akkasumas guyyoota balallii 3 gara Israa'el, 1 gara Abuu Dhabii fi 2 gara Ammaan taasisaa turuu himanii amma garuu haalli nageenyaa jijjiiramaa jiru kanaan walqabatee balalliin hedduun haqamuu isaa ibsaniiru. Guyyaatti giddugaleessaan balallii 15 haqna jechuun obbo Lammaan BBC'tti himaniiru. Kunis torbanitti balalliin imaltootaa 101 ol akka haqaman agarsiisaa jedhan. Akka ibsa isaanii kanaatti yoo waldhabdeen ba'aa giddugaleessaa itti fufe daandiin xiyyaaraa kun torbanitti tiraafika imaltootaatiin galii hanga doolaara miiliyoona 13.5 dhabuu danda'a jedhan. Akkasumas tiraafika fe'umsaa irraa immoo hanga doolaara miiliyoona 2 dhabuu akka danda'u eeraniiru. Pireezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa imbaasiin Iraan kan Finfinneetti argamu tumsa uummataa Iraaniif qaban ibsan. Bitootessa 5 bara 2026 pireezidaantiin mana maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Ibraahim Tufaa haleellaa tibbana Iraan irratti raawwatame hordofuun mootummaa fi uummata Iraaniif tumsa qaban ibsuuf imbaasii Iraan Finfinneetti argamu daawwachuu isaanii imbaasiin Iraan ibse.
Akka ibsa imbaasii Iraan irraa ba'e mul'isutti daawwannaan kun haleellaa gara jabinaa jechuun kan ibse Israa'eliif Yuunaayitid Isteetiin Iraan irratti raawwatame hordofeeti. Daawwannaa isaanii keessatti Sheek Ibraahim gadda isaanii kan ibsan kisaaraan kun lammiilee Iraan qofa osoo hin taane musliimota addunyaa hundaaf akka ta'e dubbatanii mootummaa fi uummata Iraaniif aantummaaf tumsa qabaniif mirkaneessaniiru. Imbaasichi itti dabaluun pirezidaantiin mana marichaa galmee yaadannoo ta'e irratti yaada isaanii kaa'uullee ibseera. Hariiroo haaraan kun kan mul'ate yeroo wal jijjiirraan dhiyeenya kana Iraanii fi biyyoota naannoo galoo galaana hedduu hirmaachise wal-dhabdeen naannoo keessatti hammaachaa dhufu asitti yoo ta'u, haala kanaan wal qabatee jalqaba torbee kanaa muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad, Amiiraa Qatar Tamiim bin Ahmad Al Thaniin waliin bilbilaan mari'atanii tumsa biyyoota lamaan gidduu jiru ibsaniiru. Ibsa Amiir Daawin Qatar irraa ba'e akka mul'isutti Abiyyi Ahmad waamicha guraandhala 2 geggeeffameen haleellaa Iraan naannoo galoo galaanaa keessatti wal-dhabdee cimsee hordofuun haala Qatar keessa jirtu sakatta'anii deeggarsa Itoophiyaaf dabarsaniiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad Qatar bu'aa haleellaa kana keessatti nageenyaa fi tasgabbii ishee tifkachuuf dandeettii qabdu irratti amantaa akka qaban ibsaniiru. Dippiloomaasiin dabalataan akka dhaabbanni oduu Kuweet gabaasetti muummichi ministeeraa kun Imirii Kuweet Saabaa Khalid Al-Hamad Alii Saabaa waliin bilbilaan mari'ataniiru. Marii kana irratti Abiyyi Ahmad haleellaa Iraan haleellaa hamaa abbaa biyyummaa Kuweet naannoo qilleensa seera idil addunyaa fi chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan cabse ta'uu ibsuun balaaleffataniiru. Boodarra Amirii Kuweet Maashal Al-Hamad Al-Jabar Al-Sabaa nagaa fi dinqisiifannaa isaanii pirezidaantii Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaaseef akka dabarsan ibsameera. Akkasumas Itoophiyaan ejjennoo qajeeltoo biyya isaaniif qabatteef galateeffachuun muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad jalqabbiin isaanii garaa qulqulluu fi obbolummaa irratti hundaa'eef galata akka qaban ibsaniiru. Odeeffannoo keenya kabirootiin dirreen miidiyaa walabaa fi waldaaleen siivikii dhiphachaa deemuun filannoo dhufu haqaa fi bilisa akka hin taane danqaa jira jechuun biyyoottan 41 Itoophiyaaf akeekkachiisa dabarsan. Bitootessa 6 bara 2026 gareen biyyoottan 41 dirreen miidiyaa walabaa fi sochii waldaalee siivikii Itoophiyaa dhiphataa jira jechuun akeekkachiisaniiru. Kunis filannoo biyyaalessaa biyyattii as deemaa jiru haqummaa fi bilisummaa isaa gaaffii keessa kan galchudha jedhan. Marii mana maree mirgoota namoomaa gamtaa mootummoota 61ffaa irratti yaaddoo qaban kan dhiyeessan biyyoottan kun amma sochii Itoophiyaan mirgoota namoomaa irratti qophiilee fi sagantaalee taasifaman irratti hirmaataa jirtu jajee jira. Garuu haalli ammaa biyyattii keessa jiru sochii waldaalee siivikii fi siyaasaa kan duubatti deebisu jechuun akeekkachiiseera. Wayita Itoophiyaan filannoo waliigalaaf qophaa'aa jirtu kanatti mirga yaada ofii walabummaan ibsachuu akkasumas gurmaa'uun shoora olaanaa qaban jedhan ibsi kun itti fufees sochiin waldaalee siivikii biyyattii quucaruu sodaachisaa hidhaa fi biyya ari'amuu namoota mirga namoomaaf falmanii fi gaazexeessitootaaf guddaa gaddinaa jedha ibsi kun. Gareen biyyoottan 41 kun filannoo haqa qabeessaa fi bilisa gaggeessuuf sochii waldaalee siivikii fi miidiyaa walabaa barbaachisaa akka ta'e ibseera. Itti fufees mootummaan Itoophiyaa seera idil addunyaa akka bitamuuf amala badaa amma jalqabe akka sirreessu biyyoottan kunneen ibsa isaanii keessatti gaafatan. Kanatti dabaluunis gareen biyyoottan kunneen lola Itoophiyaa keessatti deemaa jiru akkasumas sarbiisa mirgoota namoomaa isaa hordofee mudataa jiru irrattis yaaddoo qaban ibsa isaanii keessatti eeraniiru. Kana furuufis biyyattii keessa marii irratti akka xiyyeeffattu biyyoottan kun gaafataniiru. Odeeffannoo keenya kabirootiin walfalmiin filannoo dhufuuf miidiyaa irratti taasifamaa jiru keessatti yaadonni paartilee mormitootaa keessaa ciccitee ba'aa jiraachuu maddeen miidiyaa mootummaa irraa ba'an ibsan. Walfalmii filannoo dhufuuf paartileen miidiyaa irratti taasisaa jiraniin qabiyyeen yaada paartilee akka malee keessaa ciccitee jiraachuu maddeen miidiyaa mootummaa irraa ba'e ni mul'isa. Maddeen miidiyaa mootummaa waan jedhan ajaja kennameen yaadonni waltajjii falmii irratti kaan otoo qilleensa irra hin oolle keessaa ciccitee ba'aa jira jedhan. Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo walfalmii miidiyaa tibbana godhame irratti dhimma ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa, Obbo Battee Urgeessaa,
abbootii gadaa Karrayyuu dabalatee lubbuu lammiilee bakkaa bakkatti darbaa jiru akkasumas dhimma daangaa Oromiyaa humnoota naannolee ollaatiin weeraramee qe'een uummataa manca'aa lubbuun lammiilee darbaa jiruu fi uummanni buqqaatii hamaaf saaxilamuu bal'inaan ibsee akka ture kan himan maddeen miidiyaa mootummaa. Haa ta'uuti garuu dhimmoonni kunii fi kanneen biroo akka keessaa citanii ba'an taasifamee jedhu. Miidiyaaleen mootummaa keessatti taaksifoorsiin sagantaalee wal morkii paartilee hoogganuu fi gulaaluu qofaatti hundeeffamee yaadni paartilee mormitootaa otoo qilleensarra hin oolle akka keessaa citu yaadni isaanii akka ukkaanfamee ta'aa jira jedhu. Kun ammoo rakkoo goolam siyaasaa biyyattiin keessaa bahuu hin dandeenyeef saaxiluu kan itti fufe ta'uu akka danda'u dabalataan ibsaniiru. Odeeffannoo keenya kan birootiin godina Salaalee aanaa Darraatti namoonni hedduun waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jedhamuun hidhamuu jiraachuun dhaga'ame. Godina Salaalee aanaa Darraatti namoonni hedduun waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jedhamuun hidhamuun isaanii dhaga'ameera. Jiraattonni naannichaa akka jedhanitti maanguddoota dabalatee namoonni hedduun mana hidhaa magaalaa Gundoo Masqalaatti dararamaa jiraachuu himaniiru. Akka odeeffannoon jiraattota irraa argame mul'isutti ganda Eluu Godoo Caffee qofaatti namoonni 10 ta'an hidhamuu isaanii ibsaniiru. Kanneen hidhaman keessaa Hajii Ahmad Siraaj jaarsa biyyaa umurii waggaa 70 yoo ta'an, Ahmaddiin Takkaa jaarsa biyyaa umurii waggaa 60 olii, Kadir Huseen, Kadir Sharafuu, Talamawaa, Maabiraatu Asfaa'uu, Abduu Ahmad, Abbaayee Qoonxir, Mahammad Kamaal, Abaatee Ibraahim namoota jedhaman akka keessa jiran jiraattonni itti dabaluun himaniiru. Odeeffannoo keenya addaatiin konkolaachisaan raayyaa ittisa biyyaa konkolaachisaa uummataa lafatti buusee reebuun viidiyoo mul'ise ni agarsiisa. Konkolaachisaan raayyaa ittisa biyyaa tokko ooraalii konkolaachisu konkolaataan hawaasaa daandii natti cufte jechuun konkolaachisaa uummataa tokko konkolaataa keessaa lafatti buusee reebuu isaa viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jiru ni mul'isa. Taateen kun eessatti akka raawwatame bakki isaa ifatti kan hin ibsamne yoo ta'u, gocha fokkisaan akkasii konkolaachisaa raayyaa ittisa biyyaatiin akka raawwatame viidiyoon qoodamaa jiru agarsiisaa jira. Akka mul'ata viidiyoo keessatti argamutti konkolaachisaan uummataa sun jilbeenfatee harka isaa raasuun dhiifama gaafachaa ture. Ta'us konkolaachisaan raayyaa ittisa biyyaa bakka inni jilbeenfatee kadhatutti mataa qawwee itti nyaachifatee lafatti reebaa ture. Itti dabaluunis mataa keessa rukutuun daandii gurraacha yookiin ispaaltii irratti dugdaan akka kuffise taasisaa ture. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jiru taatee kana bal'inaan agarsiisaa jira. Odeeffannoo keenya addaatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa kaadhimamtoota haaraa leenjisee eebbisiisuun bobbaase. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa miseensota haaraa leenjisaa ture eebbisiisuun gara dirqama itti aanuutti bobbaasuu isaa beeksiseera. Akka ibsa isaanii keessatti himametti leenjifamtoonni haaraan kunneen leenjii siyaasaa fi leenjii hidhannoo irratti bal'inaan leenjii fudhachaa turan. Leenjii isaanii marsaa jalqabaa xumuruun booda gara dirqama itti aanuutti akka bobba'an taasifameera jedhan. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa Jaal Sabaaf Galgaloo akka ibsanitti leenjifamtoonni kunneen qophii barbaachisaa ta'e xumuranii gara hojii qabsoo itti aanuutti bobbaafamaniiru jedhan. Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa keessatti sochii waraana bilisummaa Oromoo jabaachuun milishoonni gara waraana bilisummaa Oromootti makamuu kaan irratti haleellaan raawwatamuun ibsame. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Canqaa ganda Dagaanoo Adaamiitti halkan keessaa sa'aatii 2tti milishoonni mootummaa 2 qawwee akaamaa 3 fudhatanii gara waraana bilisummaa Oromootti makamuun dhaga'ame. Milishoonni kunneen hacuuccaa fi dirqamaan gara leenjii waraanaatti fedhii malee guuramaa akka turan ta'uu ibsamee ammas fedhaan gara waraana bilisummaa Oromootti makamuu isaanii himameera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa dhaamsa dabarseen namoonni mootummaa waliin jirtan kanneen hafanis waamicha isiniif taasifame hordofuun karaa nagaan gara waraana sabaa waraana bilisummaa Oromoo akka dhufan siyaasa mootummaan akka hin burjaajonf jechuun waamicha dabarseera.
Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Wallagga Ba'aa Aanaa Guutoo Giddaa ganda jireenyaa jedhamutti tarkaanfii fudhateen miseensota milishaa ta'an 3 battalatti ajjeesuun 5 ammoo madoo cimaa fi salphaan rukutuu ibseera. Akkasumas namoonni 2 lubbuun qabamanii booji'amuu isaanii fi qophiilee waraanaa fi loojistiikii waraanaa isaanii irraa hiikuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu isaanii ibsameera. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga Ba'aa magaalaa Guutiin irratti tarkaanfii fudhateen konkolaataa raayyaa ittisa biyyaa fi bulchiinsa magaalaa Guutiin to'achuu isaa ibsee suuraalee garaa garaa kaasuun maxxansuun beeksiseera. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin iccitiin meeshaa waraanaa Iraanii fi Raashiyaan goomsaaf addunyaan goyoomsaa turte saaxilamuun dhaga'ame. Addunyaan waraana ammayyaa keessatti injifannoon kan argamu humna qofaan osoo hin taane goomsaan xaxamaadhaanis akka ta'e mul'ataa jira. Fakkiiwwan xiyyaaraa, jeettii fi taankii afuufamaan Raashiyaa buufata xiyyaaraa Iraan irratti dibaman saatalaayitii fi misaa'ila ammayyaa biyyoota addunyaa humna guddaa qaban burjaajessuu irratti argamu. Goomsaa waraanaa kun diinni misaa'ila isaa doolaara miliyoonaan lakkaa'amu fakkii gatiin hin qabnee fi chaappaa laastikii irratti akka qisaasessu taasisaa jira jedhame. Akka suuraan saatalaayitii kaluu kan mul'isutti Iraan buufata xiyyaaraa isaa irratti gaaddidduu fi boca xiyyaaraa waraana F-12, 14 fi F-4 lafa irraa jiran fayyadamtee tooftaan kun saatalaayitota ol ka'iinsa ol ka'aa fi to'attoota misaa'ilaa sammuu namtolchee fayyadamuun suuraan sun xiyyaara dhugaa akka ta'e akka yaadan goomsuuf kan qophaa'e yoo ta'u, meeshaa waraanaa dhugaa fi dhokataa ta'e irraa yaada isaanii akka jeequu gochuudha jedhame. Raashiyaan gama isheetiin mala goomsaa durii ulfaataa fi maaskirooffii jedhamuun beekamti. Dhaabbileen Raashiyaa amma taankiin afuufaman danda'anii fi misaa'ila furguggisan kanneen akkuma taankii dhugaa fakkaatanii raadaraa fi kaameraa ho'aa barbaadanitti illee baay'inaan oomishaa jiru. Meeshaaleen afuufaman kunniin diina goomsuun humni guddaan fuuldura tokko akka jiru amanu, murtoo dogoggoraa akka murteessu yookiin meeshaa waraanaatti gatii guddaa qabu akka qisaasessu gochuu danda'udha. Waraana Yuukireen keessatti tooftaan kun bal'inaan hojiirra kan oole yoo ta'u, lammiileen Yuukireen fakkeenya mukaa fi sibiila rookeetii isaanii HIMARS fayyadamuun misaa'ila qaaliin Raashiyaa balleessuun milkaa'inaan akka hojjetan himameera. Walumaa galatti biyyoonni akka Chaayinaa, Raashiyaa fi Iraan waraana gaaddidduu kana akka tooftaa jalqabaatti fayyadamuun biyyoonni teekinooloojiin guddatan moodeelota namtolchee fi meeshaalee tapha laastikii akka hin mo'anne of eeggannoo cimaa akka godhan dirqisiisaa jiru. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya qophiilee har'aaf qopheeffanne kanaa gammaa ture. Nu waliin waan turtaniif galatoomaa jecha hanga odeeffannoo biroo walitti deebinutti nagaan nuuf tura.